Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube chaanaalii Nasrii Tech and Tips. Ani nagaa kootii har'a waniin isinii ibsuu dhufe namoonni YouTube irratti akkamitti viidiyoo feenaa, akkamitti YouTube irratti viidiyoo gadhiifna yookaan upload goona warreen jettaniifin viidiyoo salphaa fi gabaabaa ta'e daqiiqaa xiqqoo keessatti akkaataa YouTube irratti viidiyoo itti feetan yookaan upload itti gootaniin isin garsiisa. Warreen chaanaalii kanaaf haarawaa taatan like, share, subscribe godhaadhaan isiniin jaa nafaana tura. Kallattumaan gara viidiyoo jalqaba irratti kallattumaan gara appilikeeshinii keenya YouTube seenna. Erga gara appilikeeshinii keenya YouTube seenne booda mallattoo pilaasii yookaan ida'uu isii gama jalaa jirtu kana irratti cuqaasna. Erga irratti cuqaasne booda filannoolee garagaraatu gama jalaa kana jira jechuudha. Filannoolee gama jalaa jiran kana keessa viidiyoo daqiiqaa 3 yookaan sanii gadii yoo poosti godhuu barbaadan shoort kajoo kana tuqxan. Yoo immoo laayivii seenuu barbaadan filannoon asuma jala jira. Nuti immoo amma viidiyoo poosti godhuu barbaanne waan ta'eef viidiyoo daqiiqaa 3 olii yoo ta'e viidiyoo kajoo kana isa gama jalaa kana viidiyoo kajoo kana irratti tuqna. San booda viidiyoo barbaanne galaarii keenya keessa filanna jechuudha. San booda irratti erga akka tuqne booda next kajoo kana tuqna jechuudha. Next kajoo kana erga tuqne booda kallattumaan garana nu fide jechuudha. Garana oggoo akka nu fide booda mata duree taayitil kajoo kana irratti mata duree viidiyoo keenyaaf barreessina jechuudha. Nama fakkeenyaaf viidiyoo kanaan akkamitti YouTube irratti viidiyoo feena jeetiin barreessa jechuudha. Akkaataa viidiyoo keessaniitiin mata dureen keessan garagara jechuudha. Visibility isa jookan ammoo public gochuu hin dagatinaa jechuudha. Yoo amma fakkeenyaaf private irratti haa ta'u ta'e viidiyoo ta'e suma qofa bira YouTube kee qofarra jira waan ta'eef qofarra jira nama biraa bira hin dhaqu jechuudha. Public kajoo kanarratti tuqxanii san booda show more kajoo kana tuqxan. Ammas select audience kajoo kanas ni tuqxan. Select audience kajoo kana maaliif tuqxanii beekta? Viidiyoon tun kan ijoolleeti moo kan nama guddaati? Yoo viidiyoo waa'ee ijoollee daa'imaa kan ta'u ta'e yes it is for kids isa jalqabaa kanarratti tuqxan. Viidiyoon kun immoo nama guddaadhaaf kan hojjetamu yoo ta'e no it is not for kids isa joo kanarra tuqxanii jechuudha. San booda itti aanee diskiripshiniidha jechuudha. Diskiripshinii kan jennuun ibsa waa'ee viidiyoo teenyaati jechuudha. Viidiyoon teenya kun waa'ee maalii ibsaa? Viidiyoo teenya kana keessa wantoota ta'an gabaabsinee bifa salphaa ta'een bifa gabaabaa ta'een afaan viidiyoo san hojjenne yookaan ingiliffaanis ta'u barreessina jechuudha. Isa diskiripshinii joo kanarra jechuudha. San booda itti aanee add playlist kajoo kana tuquu dandeenya. Add playlist kajoo tuquuf viidiyoo keenya akka bifa albamaatiin nuuf taa'u gochuudhaaf nu fayyada jechuudha. Itti aanee wanti nuti filachuu qabnu mallattoo irsaasaa yookaan akka qalamaa tana gama gubbaa jirtu kana tuquudhaan tambineelii yookaan fuulduree yeroo viidiyoon teenya osoo banamin dura kan nama harkisu garami viidiyoon teenya tun akka nama hawwatu tambineelii hojjenne san mallattoo irsaasaa tana tuquudhaan isa hojjenne san itti galfanne. Erga akkasitti itti galfanne booda upload kajoo kana tuqna jechuudha. Upload kajoo kana erga akka tuqne booda viidiyoon keenya kun yeroo deemee parsantii 100 gahee booda viidiyoon keenya kallattumaan nuuf fe'aman isiniin jaa. Waan na dhageeffataniif galatooma. Dhumarratti warreen kun viidiyoon kun isinii ta'e like, share, subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jaa. Galatooma.